kanarratti fincilaa jiran hedduutu jira waraana bilisummaa Oromootiin alatti jechuudha. Isaan ta'uu mala ta'a. Nuu ka quba qabnu kan keenya qofa ka waraana bilisummaa Oromootiin bakka bu'ee deebii sii kennuu danda'a malee isa kaan mootummaan komaandi poost jedhee waraana kumaatamaan gadi dhangalaasee jiru funyaansaa jalatti yeroo kuni ta'u qubaanitti qabuu caalaa otoo as keessa jirru kun akkamitti ta'uu jira. Sanuu waraana bilisummaa Oromoo balleessine hin jiru to'annee uummanni waliin jira yeroo jedhanii jiran kana keessatti deebii akkasii deebisanii immoo waraana bilisummaa Oromootu magaala keessatti akkasuma taasisaa jira. Hariinee Sudaanii galchinee jirra yeroo jedhanis as deebi'anii ennaa kana haasaan immoo kufaatii namni bishaan nyaate hoomacha qaqqaba ta'aa jedhan sanarra ga'ee jira. Mootummaan kun kanas wasaab barsiisaa jira jechuudha. Kanaaf hojii manaa ofii ofumaa deeffachuutu isaan irra jira. Garuu uummatni yeroo garaagaraatti yeroo dubbisnu walitti dhukaasa qaama mootummaa fi qaama hidhatee socho'u gidduutti jirurraan kan ka'e nagaan isaa sarbamuu, qabeenyi isaa barbadaa'uu, lubbuun isaa darbaa jiraachuu, madaa jiraachuu, nagaan ba'ee manatti galuu rakkachaa jiraachuudha kan ibsaa jiru. Waan kana quba qabdu sababa isin qaama mootummaa wajjin walitti dhukaastaniif rakkoon uummatarra ga'aa jiru jira. Ayyee ka jirru dirree lolaarraa dirree lolaa keessatti namni nadaa'u bu'uuni ni jiraa jechuudha. Qabsoo gaggeessuutti jirra. Garuu kallattiin uummata Oromoo irratti waraanni bilisummaa Oromoo dhukaasee ajjeesee hin beeku. Uummanni takkaa waraanni bilisummaa Oromoo nutti dhukaasee nu ajjeeseera jedhu jira yoo ta'e sanaaf gaafatama ni fudhanna jechuudha. Miidiyaa kamirrattu waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo waliin falmii gaggeessee injifatamee gaafa mandaratti yoo deebi'u nama karaarratti arge hundumaa ajjeesaa jiraachuu uummanni miidiyaa argate hundaatti himaa jira jechuudha. Garummaan isaa kana. Karaa nagaa furmaata haa argatu jennee dadhabnee mootummaatu guyyaarraa guyyaatti giddee lolaa rukuta karoora lolaa fudhatee nutti socho'a. Kumsaa Dirribaa waan gaafatan qabaachuus dubbatu. Waan gaafanne qabna. Waan gaafanne gaaffii mirga biyyaa bilisummaa sabaati gaafanne. Kun hanga deebii argatutti falmaarra jirra. Falmaa kana keessatti immoo hanga dandeenye uummata keenya ittisne uummata waliin taaneetu lola kana gaggeessaa jiru. Kanaaf uummanni iyyuu kamiidhamaa jiru jechuudha. Qaama qabsoo kanaa ta'e ofirraa fattisuu jira waan ta'eef. Karaa nagaa gaaffii gaafachuu keessan jalqabarra naa ibsitanii turtan. Ammas karaa nagaa biraa jiraachuu hin danda'u. Karaan ittiin qaama mootummaa wajjin walitti dhuftanii mari'attanii rakkoo qabdan furachuu dandeessan hin jiru. Karaa nagaa kana irra deddeebi'ee himeera beeki. Sabni bilisoomeera xumuranneerraa jedhamee goyyomsaadhaa booji'uutu jira qabsoo kana keessatti sun immoo taa'uu jennee hundumaa himnee karaa nagaafuu karaa laannee waraanallee bakka lamatti cabsanii inni ganes maalirra akka ga'e hawaasnis quba qaba uummata jalaatii dhokataa miti waraana kanallee naannoo xollaa sana geessanii isayyuu bakka 3-4 qoqqoodanii garii waraana taasisanii ammallee as nutti deebi'ee nutti dhukaasuu lolarratti booji'amuuf du'uutti jira jechuu qaamni keenya kaleessaallee nu bakkuma kaleessaa jirra nagaan har'as jira taanaan nagaa fi yoomiyyuu bakka laanna lolli isa gaggeeffamu nagaa fiduufi jechuudha. Jijjiirama biyyattiitti waggaa tokko as dhufe jedhamee ilaalchisees yaada gama isaanii kaa'anii jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa. Jijjiirama dhufeedhaan jijjiiramni hin dhufneen jedhe kaleessa bilisummaa dhufeedhaan na gaafatanii turan hin bilisoomne dheenitti mi'an har'a uummanni bakka sanatti deebi'een bilisoomne jechuutti jira. Nagaa yoo ta'e jijjiirama ta'e warra kaleessa miila citetu warra kaleessa mana hidhaa keessatti du'etu hiriyaa kiyya gaaddisaa hirbasaa kaleessa warra anaan himate moo ana isa himatemetu yakkamaadha jedhetu jijjiirama sana keessatti jira moo warra kaleessa hidhaarraa yaa'e har'a deebi'ee hidhamaa jirutu dhugumaan jijjiirama kana keessa jira moo qabsoo kana warra piroojeektii yeroo dheeraa Oromiyaa keessatti qabsoo Oromoo buutanii gara piroojeektii waggoota 160 dura miliitiinii baname sana fuudhanii mirkaneessantu qabsoo Oromoo keessatti aangoo qabate ta'e kan ilaalamnu qabu. Kana beeknaa fi kaleessa dinnee jechuudha. Ni obsine ni ilaalle uummanni deebi'eetuma bakka kaleessa jenne sanatti gale. Kanaafuu Oromooni waan har'a nagaaf karaa kennuutiif jecha deebi'ee immoo ilmaan isaa gabbaruu jiru kana keessa bahuudha qaba. Itti bahummoo tokko illee hin jiru. Jarri kun nagaan beekanii qabsoo isa kaleessa tokkummaan gaggeessetti deebi'uu qaba. Kanuma furmaanni jiru jechuudha. Kanaan dura garuu gaaffiif deebii oolumaan goonee turreen akkanatti himtanitti qaamni sadaffaa sadarkaa Afrikaatti beekamtii rakkoowwan yookaan waldhabdeewwan akkasii furuu qabu
yoo jiraate gidduu keenya yoo seennee nu mariisise mari'achuudhaaf qophaa'oodha jechuudhaan ibsanaaf laattanii turtan. Tarii yaadi keessan wajjin waliin dha'u. Sirriin hin yaadadha. Ilaalchi kiyyaa fi yaadni gaafasii kenna irratti waan jijjiirame hin qabu. Mootummaa kanatu sanaaf qophee jechuutti hin jira beeki. Nagaaf karaa laannee gaaffiillee gaafanneerra bakka karaa qaamni sadaffaa nu gidduu ta'ee dhumuu qaba wanni kun goolabuu qabna guduunfaatti gochuu qabna jennee karaa adda addaa gaafanneerraa jechuudha. Deebiin isaan nuu kennanii kana booddee namni tokko hayyama mootummaatiin ala qawwee hidhatee socho'u Oromiyaa keessa hin jiraatu sana karaa qawweetti xumurranuun jedhanii jechuudha. Namoonni tokko kan jechaa jiranis mootummaan qaama hidhatee socho'u kamiyyuu Oromiyaa keessaa dhabamsiisuudhaaf yeroo darbe ibsa baasee turerraan kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo hidhatee socho'aa jirus tarkaanfii walfakkaataa kan biraa fudhachuudhaaf waan gochaa jirudha. Tibbana boombiin darbatamaa jiru jechuudhaan kanneen yaada kennan illee jiru. Tarii kana wajjin walitti dhufeenya yoo qabaate. Walitti dhufeenya tokko iyyuu hin qabu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana waanuma xiqqoo tokko dubbatameeni bir'atu miti. Kanaan dura guyyaa sadiitti opereeshinii kana finnaa torbee lamatti finnaa torbee tokkotti finnaa sagantaa akkasii hedduutu ture. Mootummaan kun waan inni danda'uu hin dandeenye sirrii hin beeknaa jechuudha. Nu eessaa taanee eessa jirraa eessa gahuuf deemuu jirraa karoora mataa keenyaatti qabna malee waan namni ganamuma tokko hirribaa ka'ee dubbatetti bir'annee deebiitti ilaalluu hin qabnu sanaan walitti hidhata tokko illee hin qabu jechuudha. Karoorri keessan gara fuulduraa maali? Karoorri keenya gara fuulduraa sun karoora waraanaati. Eessaa taane amma eessa jirra eessa deemnaan sun karoora waraanaati. Garuu xumurri isaa bilisummaa saba Oromoo ta'uu fi mirkaneessuun barbaada. Kun shakkii tokko illee hin qabnu. Filmaanni nagaa kan biraan jiru kanarra. Filmaanni nagaa beeki nu biraati rakkoon hin jiru ammallee taana. Mootummaan kun nagaa barbaada yoo ta'e tokko mallattoo nagaa argisiisuu ka qabdu waraana amma labsii hatattamaan labsamee namni bahii fi galii dhabee rakkataa jiru sana Oromiyaa keessa kaampii waraanni taa'uu danda'u fi dura turetti deebisuutu achi booddee gara nagaa wal haasa'uu fi karaa wal yaabbanuu mallattoo sana argisiisuutu dirqama jalqaba. Kana qofaa miti namoota jumlaa tasuma gariin illee kan nutti hidhatan qabne garuu immoo Oromummaa fi keessumaa immoo naannoo gara dhiyaa jiraachuu irraa ka'e guuramee mana hidhaatti nam'ee jiru hidhaarraa baasanii mallattoo nagaan dubbii kana xumuruu agarsiisuu qabanii jechuudha. Wal mari'achuu haasa'uu gara walitti dhufuutti adeemuun ni danda'amaa jechuudha. Mul'attuu inni lamaan hanga biratti nagaa dubbanna jechuun sun hin fakkaattuu jechuudha. Lolli kun yeroo madaabaatti waan dhaabbatu fakkaatee natti mul'ata. Duruu kun immoo Oromiyaa diigarraa taate jarri kunis jiraatanii nyaachuuf illee deeman jechuudha. Waanuma saaman kanallee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara darbe jechuunis bara 2011 araara abbootii gadaa haadholii siinqee abbootii amantii fi hayyootaan geggeeffameen mootummaatti araaramuun meeshaa hiikkatanii galuun isaanii kan ibsamee ture. Maqaa Jaal Diinaraasiin namni beekaman dhibbana waraana bilisummaa Oromootiin akka to'ataman toora sabquunnamtii hawaasaa irratti kan dubbatamaa jiru ilaalchises Kumsaa Dirribaa waan jedhan qabu. Waan akkasii mootummaa gaaftu jaalakiyya mootummaan lubbuu namoota harka jiru eeguu fi dirqama qaba siin jedhee